mandaricha isa namni waaqayyoo keessa jiru san ture sana hin dhaqaniidha. Haleluuyaa. Mukkutii baay'ee booda wal mormii wal diddaa baay'ee booda firikshinii yaada baay'ee booda gara kamitti dhufanii gara yaada waaqayyootti dhufan. Yaada waaqayyoo gaafachuudha. Amma arreen keenya in arganna moo in argannu gallumoo itti fufnee barbaannu kan jedhu gaafachuudha fedhiin isaanii. Haleluuyaa. Yaada waaqayyoo keessa yaada waaqayyoo isa guddaa argan. Waaqayyo akkamaadhaara. Fedhii waaqayyoo baruuf eegochuu gaafa jalqabdu. Fedhii waaqayyoo barbaaduu gaafa jalqabdu. Waaqayyo fedhii isaa isa guddaa sitti agarsiisa. Maqaan waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Hin dhaqaniidha. Gooftaan keenya kan eebbifame haa ta'u. Saa'olii fi dargaggeessichi gara mandarichaa dhaquudhaaf gaarichatti oli ba'aa utuu jiranuu durboonni bishaan waraabuu dhaqan tokko isaanitti hin dhufan. Jarri ilaaltichi as jira jedhanii durboota sana hin gaafatan. Durboonni sun immoo deebisanii fi eeyyee namoonni har'a iddoo ol ka'aa irratti aarsaa waan dhiyeessaniif ilaaltichis as gara mandarichaa dhufeera. Ilaa ammayyuu isin fuuldura jiraati ariifadhaa ol ba'aa. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Erga inni eebbisee booddee warri waamaman qalmicha nyaatu waan ta'eef utuu inni dhaqee in eebbisiin namoonni nyaachuu hin jalqaban. Kanaaf amma yoo ol baatan mandarichatti akka lixxaniin nyaachuudhaaf gara iddoo ol ka'aatti utuu inni ol hin ba'in isa hin argattu jedhan. Saa'olii fi dargaggeessichi darbanii adeemanii mandarichatti utuu mandaricha lixaa utuu jiranuu kunoo Saamu'eel gara iddoo ol ka'aa sana dhaquudhaaf gadi ba'ee isaanitti dhufe. Waaqayyo kaleessumtii Saamu'eelitti waa'ee kanaa mul'ise. Boo'ichi saba kootii waan na bira ga'eef ani gara isaanii ilaaleera. Kanaaf boru yeroo akkasii nama tokko biyya Biniyaamii gara keetti nan ergaa ati isa dibi inni immoo saba koo Israa'eliin hin gaggeessaa harka Filisxeemotaas isaan in oolchaa jedhe. Saamu'eel yeroo Saa'oliin argetti Waaqayyo ilaa namichi ani waa'ee isaa sitti dubbadhe sun isa kana inni saba koo irratti in mo'a jedhee Saamu'eelitti in hime. Saamu'eel yommus karra kellaa keessatti gara Saamu'eelitti dhiyaate adaraa manni ilaaltuu eessa akka ta'e anatti himi jedhee hin gaafate. Saamu'eel immoo deebisee ilaaltichi ana gara iddoo ol ka'aa sanatti dura bu'aa ol ba'a har'a ana wajjiniin nyaata hin nyaattu. Wanti ati yaada kee keessaa qabdu hundinuu immoo sitti himamee burganamaan akkatti deebitee galtu nan godhaa. Harroonni guyyaa 3 dura badan kunoo lakkoofsa 20 dhaggeeffadhaa. Guyyaa 3 dura badan harroonni guyyaa 3 dura badanii turan argamaniiru. Yaada kee isaanirra hin kaa'in. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Yaada kee maalirra hin kaa'in? Hin kaa'in. Maaliif? Fedhii kee, yaada kee barbaacha kee, yaada kee eeguu kee. Karaa biraatiin maal jechuun? Yaada kee yaada waaqayyoorra kaa'i jechuudha. Waaw! Yaada ofii yaada waaqayyoorra kaa'u. Yaada ofii yaada waaqayyootti hidhuun. Yaada ofii yaada waaqayyoo wajjin wal simsiisuun. Yaada ofii yaada waaqayyoo keessatti booji'uun. Maqaan waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Galanni guddaan gooftaadhaaf haa ta'u. Yaada waaqayyoo yaaduun boqonnaa namaa kenna. Yaada waaqayyoo yaaduun aara nama galfachiisa. Yaada waaqayyoo yaaduun ofirra darbanii bu'aa ariifataa bu'aa saxaxaa bira akka ga'an nama gargaara jechuudha. Galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Lakkoofsa 20 irratti baay'ee kan na ajaa'ibu namichi Saa'ol idda affeerame. Waaqayyo kaleessa Saamu'eelitti meeraa isa akka ta'e waaqayyo konfirmeeshinii kenneeraa fi ilaaltichi Saamu'eel akka ta'u bareera. Ammayyuu namichi lakkeessaa fedhii isaa irratti hidhamee jira. Fedhiin isaa barbaacha isaa irratti hidhamee jira. Affeerraa waaqayyo irra taa'ee fedhii isaa duukaa jira. Warcuma waaqayyo dhaaberra taa'ee fedhii isaa duukaa jira. Nyaata waaqayyo dhiyeesseef nyaachaa fedhii isaa duukaa jira. Isa booddee akkasittiin jedhe Saamu'eel. Haleluuyaa! Fedhiin kee maal akka ta'e sitti nan hima. Na wajjin nyaadhu jedhee affeereera. Nyaatarra taa'ee garuu harree yaada. Nyaatarra taa'ee jireenya darbe yaada. Sinan eebbisa maqaa Iyesuus Kiristoosiin. Maaddii waaqayyo sinii dhaabirra teessanii. Mana waaqayyo sinii ijaare keessa teessanii. Warcuma waaqayyo sinii dhaabirra teessanii. Dugda duuba deebitanii waa'ee biyya lafaa yaadaa kan jirtan. Jireenya darbuu yaadaa kan jirtan. Jireenya aarsaa waaqayyoof hin taane yaadaa kan jirtan. Yeroo kanaa jalqabee yaadni keessan lafa sanaa haa hiikkatu. Maqaan waaqayyoo haa eebbifamu. Yaada kee isarraa kaasi. Isarran kaa'in. Yaada kee isarratti hin hidhiin jedheen jedhama.
galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Yaada jechuun maal jechuudha? Yaada jechuun waan boruu dubbii keenyatti jijjiiramu jechuudha. Yaada jechuun waan boru gocha keenyatti jijjiiramu jechuudha. Yaada jechuun waan boru amala keenyatti jijjiiramu jechuudha. Yaada jechuun waan boru eenyummaa keenyatti jijjiiramu jechuudha. Yaanni gaariin jira, yaanni gadheen jira. Yaanni gaarii raawwatee guutuun yaada waaqayyooti. Maddi isaa yaada waaqayyoo kan ta'e, yaada waaqayyoo yaaduu kan gaafa jalqabdu karaa gaarii irra deemta. In gufattu lolli jiraachuu danda'a, dhiibdonni jiraachuu danda'u, naannoon kee mormitootaan kan marse ta'uu danda'a, dirreen asirra jirtu inaaftotaan kan marse ta'uu danda'a, maqaa 99 sitti dhoobaasi duukaa yaa'uu danda'u, jiraachuu danda'u. Yaadni kee yaada waaqayyoo gaafa ta'u, isa waaqayyoo yaade gaafa yaadu, isa waaqayyoo laalu gaafa laaluu jalqabu, isa waaqayyoo arge gaafa arguu jalqabdu, hin gargaaramta, hin tumsamta, fuulduratti dhiibamta, milkaa'ina nyaatta, biddeena quufta. Kuni maqaa Yesuusiin jireenya keessan irratti haa ta'u. Rakkoon keenya garuu isa waaqayyo arge arguu dadhabu, isa waaqayyo ilaale ilaaluu dadhabu, isa waaqayyo nutti mul'ise ilaaluu dadhabu, isa feetii keenya nutti mul'isu, isa fuulli sabaa nutti mul'isu, isa fuulli namoota naannoo keenyaa nutti mul'isu, isa hiriyoonni keenya nutti mul'isan, isa namoonni naannoo keenya nutti mul'isan, isa mul'isuudha. Waaqayyo garuu achirraa nu hiikuu barbaada. Haleluuyaa! Yaada waaqayyoo yaadu, yaada waaqayyoo irratti of gatu, yaada waaqayyoo irratti of hidhu. Maaliif? Yaadni waaqayyoo yaada namaarraa gargare. Haleluuyaa! Macaafni qulqulluun akkuma lafteef samiin walirraa fagaatu, yaadni waaqayyoo fi yaadni namaa walirraa gargareera. Lammaffaa, yaadni waaqayyoo raawwatee qajeelaadha, raawwatee dhaabbataadha, raawwatee hin kufu, raawwatee fiixa ba'aadha. Yaadni namaa yeroo irratti hidhama. Yaadni namaa danqamaadha, yaadni waaqayyoo mo'ataadha. Kanaaf waaqayyo yaada danqamaarraa gara yaada hin danqamneet, yaada mo'amaarraa gara yaada hin mo'amneet, yaada karaa dhaabbaturraa gara yaada karaa dhaabbanneet, yaada yeroorraa gara yaada yeroo guutuun gara yaada bara baraatti nu fiduu barbaada. Macaafni qulqulluun kanaaf waaqayyo waan gaarii isiniif hin yaada, yaaduu inni isuudha. Ermiyaas waa'ee saba Israa'el gaafa dubbatu, yaadni nan isin yaada yaada gaariidha, inni immoo isin gara fuula duraatti eeggattanidha. Isa waaqayyo yaada yaaduu jechuun yaada gaarii, yaada fiixatti hin baanu jechuudha. Kufaatiin hin jiru, batiin hin jiru, yelloon hin jiru, duuba deebinaan hin jiru, hin dhaabbannaan hin jiru. Humna kee laaltee karaan dhaabbattu, cimina kee laaltee karaan dhaabbattu, dadhabbii kee adda. Yaadee geetaa. Yesuus humni kun nama tokko irratti naaf haa raawwatu. Galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Waan gurguddaa sadii isinitti meetan tumma. Akkamittiin yaada waaqayyoo yaaduu dandeenya? Inni tokkoffaa kaleessarraa hiikkachuudhaan. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Kaleessarraa hiikkachuudhaan. Kanaaf Phaawulos maal jedha? An waan darbe yaaduu dhiise, waan duuba kootti hafe yaaduu dhiise, isa gara fuula duraatti nan tarkaanfadha. Milkoofteettaa kaleessa milkaa'ina kaleessaa caalu fuuldura kee waan jiruuf isa kaleessaa tuffachuu qaba. Hidhabdee kaleessa guyyaan boru guyyaa biraa waan ta'eef kaleessa irraanfachuu qaba. Maqaa baddee kaleessa namoonni maqaa kee si jajan, namoonni maqaa kee eebbisan, yaa'aaf waaqayyoon si eebbise fuula kee waan jiruuf achi deemuu qaba. Kaleessarraa hiikkachuu qabna jechuudha. Namoonni baay'een seexanni kaleessatti nu hidheera. Dadhabina kaleessaati, dogoggora kaleessaati, badii kaleessaati, gufannaa keenya kaleessaati, yelloo kaleessaati, qaanii kaleessaatti nu hidheera. Waaqayyo galgala kana wadaroota kaallaa dugda duubatti si harkisu jireenya keerraa kan kute haa ta'u. Inni lammaffaan boruuf yaadda'uu dhiisuudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Boruuf yaadda'uu jechuun baay'ee waaqayyotti amanuu dhabu. Boruuf yaadda'uu dhiisuu jechuun maal jechuudha? Har'a irratti hojjechuudha. Har'a irratti of kennuudha. Har'a irratti of qubsuudha. Iddootti waaqayyo nu barbaade beellama waaqayyoo otoo hin dabarsin, utuu irraan hanqisin, sababootatti harkifnee otoo duubatti hin harkisin, jarjarree bira otoo hin darbiin, haleluuyaa, lafa beellama waaqayyootti argamuudhaan akka kana gochuudhaan yaada waaqayyoo bira keenya jechuudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Jireenya keenya macaafa qulqulluu keenya keessatti namoota yaada waaqayyoo baranii, yaada waaqayyootti hidhamanii, namoota waan caalu argatan macaafni qulqulluun nutti hima. Waa'ee Maartaan Maariyaam mana tokko keessatti keessummaa hiriyaa isaanii wal qixa ta'e tokko affeeranii gargar yeroo ta'an argina. Maartaan Iyesuus alaafittee mana keessee Iyesuus hagatti gattee diinqatti ol darbite. Bira darbite Iyesuusin bira, jarjartee bira ol darbite. Maartaan garuu miilla waaqayyoo jala teesse. Iyesuusis qoonni wayyuu isa kanaa waaqa filattee jedhe. Ati tasa dadhabda, tasa amacamtaa ittiin jedhe. Waaqayyo amacamurraa jireenya keenyaa ool. Inni kan biraan Saa'oliin isinii kaaseen. Saa'ol jechuun kakuu haaraatti Phaawulos jechuudha. Hojii ergamootaa boqonnaa 9 Kiristoosin ari'ata, waldaa kiristaanaa ari'ata, hojii waaqayyoo ari'achaa manaa bahee kufe, battala kufetti akkana
ምን ልታደርግ ዘንድ ትፈልጋለህ? ማለት ከንሲ ነው በርባዳ ፌቲኮ ወልዳ ዲጉ ፌቲኮ ነሞተ ቡአ ወልዳ ክርስቲያና ተየቹ ፌቲኮ ቁልቁሉማ ዲጉ ፌቲኮ እናን ኦጀታኮ ሲጎረቹዳት እንጀደ ዋቀይ አላፊታ ኩፓኒያ ገረፈዳ ዋቀዮ ሽፍት sila joora kanafu guyyoota muraasa booddee dhiibbaan karaa jireenya isaatii uumamuu jalqaba. Maqaa Yesuusiin kun jireenya keessan irratti naaf haa ta'u. Obboloota iddoo kana keessa jirtan, waldaa kana keessa kan jirtan, koree jirtan, gaggeessitoota jirtan, tajaajiltoota jirtan, saba jirtan, gara nama 80 oliitu jira waldaa kana keessatti. Ibiddi kun isinitti haa qabatu. Ibiddi boqonnaa namaa kennu, ibiddi gammachuu namaa kennu, ibiddi nagaa namaa kennu, ibiddi milkaa'ina namaa kennu, ibiddi eebbaan nama eebbisu isin faana gadaa dhiifamu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ayyaanni kee dachaadhaan nuuf haa baay'atu. Haleluuyaa. Fedhii Waaqayyoo hubachuun maaliif nu barbaada? Maaliif nu fayyada? Yeroon keenya akka hin gubanne, humni keenya akka hin qisaasofne. Haleluuyaa. Ba'aa bu'aa keenya hin taane akka hin baanneef nu fayyada. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Waan eebba keenya hin taanetti akka hin dadhabne, lafa keenya hin taanetti akka hin dadhabne, iddoo itti hin waamamnetti akka hin dadhabne nu fayyada. Kanaaf maqaa Yesuusiin yeroo kana jalqabaa yaada keessa yaada Waaqayyootti hidhaa. Hafuurri qulqulluun inni yaada Waaqayyootti isiniif kennameera. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Saa'ol moo harree barbaadu biyyaa gara biyyaatti kan karaattatu yookaan ganaa biyya 5 barbaacha immoo ofirra deebi'uu dhiisee akka inni gara yaada Waaqayyoo dhaqu kan isa gargaare Naa'oosaan. Naa'oon sun hafuura qulqulluu bakka bu'a. Hafuurri qulqulluun humna nuu kenna. አንደኛ አቅም ይሰጠናል። ሁለተኛ garatti deemnu nutti man nutti agarsiisa nu gaggeessa gaayid yaadaganaal. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Haleluuyaa. Raba gagafsi gara fedhii Waaqayyootti nu dhiiba. Inni hojii gurguddaa hafuurri qulqulluu hojjetu keessaa hojii asitti Naa'oon Saa'ol hojjeteedha. Dadhabina isaa guutuu humna kennuufi humna faayinaansii humna yaadaa kennuufiidha. Inni kan biraan gaggeeffama kennuufiidha. Kun immoo hojii hafuura qulqulluudha. Kun immoo jireenya keenya keessa jira. Maqaa Yesuusiin hafuura kanaan gaggeeffamaa gara yaada Waaqayyootti deemaa. Kun jireenya keessan irratti haa ta'u. Abbaa waan gootuuf ulfaadhu. Ayyaana kee dachaadhaan jireenya keenya irratti baay'isi. Galanni siif haa ta'u. Sagalee dinqii waan nu ergiteef, ittiin waan nu ijaarteef, ittiin waan nutti dubbatteef, yeroon keessan akka hin gubanne, humni keessan akka hin qisaasofne, san lafa bu'aa keessan hin kennine, lafa isin eebba irraa hin haammanne, lafa irraa nyaattanii hin quufne, gaa'ila irratti hin boqonne akka hin ijaarranne, dursaa yaada koo baraa waan nuun jetteef maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Yaada kee baruu, yaada kee dheebochuu, yaada kee barbaaduu, yaada kee hawwuu, yaada kee dhimmine duukaa bu'uun fedhaaf jaalala kee maqaa Yesuusiin nuuf haa ta'u. Kana hundumaa waan gootuuf ulfaadhu. Haleluuyaa. Wanti yaada kee keessaa nu harkisu, ajandaa kee keessaa kan nu harkisu, fedhii kee keessaa kan nu harkisu, barbaacha kee keessaa kan nu harkisu, hawwii kee keessaa kan nu harkisu, eeboo ati eebottu keessaa duubatti kan nu harkisu yoo jiraate amma yeroo kana jalqabee niitoorkiin isaa maqaa Yesuusiin kan ciccite haa ta'u. በኢየሱስ በናዝሬቱ ስም kan ciccite haa ta'u. Hafuura qulqulluudhaan haa ciccitu. Mana keenyarraa haa ciccitu. Laphee keenyarraa haa ciccitu. Ajandaa keenyarraa haa ciccitu. Deemsa keenyarraa haa ciccitu. Maqaa Yesuusiin cireera kan cirame haa ta'u. Ayyaana kee nuu baay'isi. Gara fuula duraatti akka ariifannu, miilli keenya akka ariifamu, jilbi keenya akka ariifamu, qalbiin keenya akka ariifatu, gara ajandaa keetti, lafa beellama keetiitti, lafatitti nu eegdutti akka ariifannu. Haleluuyaa. Maqaa Yesuusiin beellamni eeyyama keetiin alaa mandara keessatti nutti baay'atu. Beellamni eeyyama keetiin alaa ajandaa keerraa kan nu tursu, beellama keerraa kan nu tursu, beellamnati hin beellamne, ajandaa nati nuuf hin qabne, ajandaa nati nuuf hin eeyyamne yeroo kana jalqabee jireenya keenyarraa kan cirame haa ta'u, kan cirame haa ta'u, kan cirame haa ta'u, kan cirame haa ta'u, kan cirame haa ta'u maqaa Yesuusiin. Laphee keenyarraa cire, sammuu keenyarraa cire, hafuura keenyarraa cire, ajandaa keenyarraa cire, karaa keenyarraa cire, deemsa keenyarraa cire. Haa ciramu maqaa Yesuusiin. Haleluuyaa. Waan cirtuuf ulfaadhu. Ayyaana kee nuuf baay'isi. Gara fuula duraatti nu ariifachiisi. Nu eebbisi. Dibataan nu eebbisi. Milkaa'inaan nu eebbisi. Boqonnaadhaan nu eebbisi. Yaada keef jiraachuudhaan nu eebbisi. Kaayyoo kee duukaa bu'uu nu eebbisi. Si dhaggeeffachuu nu eebbisi. Siif bitamuu nu eebbisi. Ajandaa guutuu kee keessa jiraachuudhaan nu eebbisi. Gara fuula keetiitti, gara eebba keetiitti, gara ajandaa keetiitti, gara isa ilaalaa jirtuutti nu eebbisi. Nu geessi maqaa Yesuusiin. Kana waan gootuuf ulfaadhu. Ayyaanni kee nuuf haa baay'atu. Eebbifami. Yeroo eebbifamaa nuu kenniteef ulfaadhu. Nagaatti nu oolchi. Nu wajjiniin ta'i. Iddoo jiranitti obboloonni koo namoonni dhukkubsatan haa fayyan. Dhukkuba kamaa ta'u amma ibiddanitti erga. Ibidda nyaatuun itti erga.
ibidda nyaatuun itti erga, ibidda nyaatuun itti erga, ibidda nyaatuun itti erga. Namoonni amantan humna amantiitiin namoonni guutamtan na wajjiniin kadhachuu dandeessu. Qaama naannoo si dhukkubu harka keessan keewwadha. Naannoo peeniin dhukkubaa isinitti dhaga'amu harka keessan keewwadha. Marraba gada jelaboo raba shelaboo alifagando sula dula duraboo senda raba gada jalaba sendo alifahageba zoni dalidawina rashela dukapura yeroo kana jalqabee boqonnaan ajaja humna fayyisuun ajaja, humna nagaa kennuun ajaja, humna dhukkubaa peenii dhukkubaa mallattoo dhukkubaa amma sinifadha maqaa Yesuus nama Naazreetiin arrabarra kan jirtu, gororroorra kan jirtu, gogaarra kan jirtu, sammuurra kan jirtu, ilkaanirra kan jirtu, heelafaatiyaatu kapuura narviirra kan jirtu, garaacharra kan jirtu, kaleerra kan jirtu, tiruurra kan jirtu, sombarra kan jirtu, iddoo adda addaa teessee maqaa kan moggaafatte ani akkasi jettee kan ergamtu kennaan gaariin hundinuu Waaqayyo biraa dhufaa jedhamee barreeffameera. Isa bira kennaan jabaan hin jiru. Inni nama boqochiise eebbi Waaqayyo nama badhaasa. Inni badhaadhummaatti rakkina hin dabalu jedhamee akkuma barreeffame. Maqaa ilma Waaqayyoo maqaa Yesuusiin eebbi Waaqayyootti rakkina kan dabalu hafuurri hamaan dhukkuba baattee ergamtu. Amma yeroo kana sinifadha maqaa Yesuusiin, sinifadha maqaa Yesuusiin, sinifadha maqaa Yesuusiin, sinifadha maqaa Yesuusiin, sinifadha maqaa Yesuusiin. Deemaa gadhiisaa deemaa, kalee gadhiisaa deemaa, somba gadhiisaa deemaa, jiruu gadhiisaa deemaa, kalee gadhiisaa deemaa, ribuu gadhiisaa deemaa, maashaalee qaamaa gadhiisaa deemaa, gogaa gadhiisaa deemaa, dhiitoon kan teessan mallattoo adda addaa fayyadamaa kan jirtan deemaa maqaa Yesuusiin, deemaa maqaa Yesuusiin, deemaa maqaa Yesuusiin, deemaa maqaa Yesuusiin gadhiisaa deemaa amma maqaa Yesuusiin qexxaamaa billaan Waaqayyoo sinaa qexxa'u, billaan Waaqayyoo sinaa qexxa'u, billaan Waaqayyoo sinaa qexxa'u isa ija qabutti akka inni caalchisee ija godhatuuf abbaan koo isarraa hin qexxaa jedhameera. Wanti uuba fakkaatee taa'u kan hin fayyanne kan hin tolle dhukkuba ta'ee kan taa'u guddoo garaagaraa buusaa qaamaarra narviirra maashaalee qaamaarra kan jiru rifeensa amma qeensa miillaan keessaa alaan kan jiru hidda dhiigaa keessa kan socho'u narvii keessa kan socho'u iddoo adda addaatii kan socho'u mallattoo adda addaa kan agarsiisu qexxaamaa maqaa Yesuusiin, qexxaamaa maqaa Yesuusiin, qexxaamaa maqaa Yesuusiin. Yeroon kun yeroo gaariidha, yeroo harki fayyisuu Waaqayyoo socho'aa jirudha. Amanaatii fudhadhaa qexxaamaa maqaa Yesuusiin, qexxaamaa maqaa Yesuusiin, qexxaamaa maqaa Yesuusiin. Zakipa qexxaamaa maqaa Yesuusiin, qexxaamaa maqaa Yesuusiin, qexxaamaa maqaa Yesuusiin ይቁረጥ በኢየሱስም፣ ይቁረጥ በኢየሱስም፣ ይቃጠል የተኛውም የፍላጻ ኃይል የተኛውም የሰይጣን ስራ የተልእኮ መንፈስ በኢየሱስም አዝሃለሁ። ይቁረጥ በኢየሱስም፣ ይቅለጥ በኢየሱስም። ጠሙ አጀልቀም ጠሚ መቃ ኢየሱስም ኡቱን እርጉ ጠሚ ያደ Waaqayyoorra ጠሚ ከከ Waaqayyoorra ጠሚ ጀንዳ Waaqayyoorra ጠሚ ገራቸራ ጠሚ ሶምበራ ጠሚ ትሩራ ጠሚ ሂድ በኢየሱስም ለቀ ሂድ በኢየሱስም ለቀ ሂድ በኢየሱስም ለቀ ሂድ በኢየሱስም ለቀ ሂድ በኢየሱስም ነፃ ይውጣ በኢየሱስም። ይሄ አይምሮ ነፃ ይውጣ፣ ይሄ ህይወት ነፃ ይውጣ፣ ልባቸው ነፃ ይውጣ፣ መንፈሳቸው ነፃ ይውጣ። አፉርሳኒ ፕሊሳሃበው ፎርሳኒ ፕሊሳሃበው ልቡንሳኒ ፕሊሳሃበው አፉርሳኒ ፕሊሳሃበው ጎጋንሳኒ ፕሊሳሃበው ገራች ፕሊሳሃበው ሪቡን ፕሊሳሃበው ሶምቢግ ፕሊሳሃበው ፕሊሳባ መቃ ኢየሱስም Be free by Jesus. Be free by Jesus. Be healed by Jesus. Be healed by Jesus. Be healed by Jesus. Rabagada. Be healed by Jesus. Be healed by Jesus. Be healed by Jesus. የኔ ጌታ ይወድሃለሁ። ነጋጎቻ ዋንጅርቶፍ ነጋጎቻ ዋንጅርቶፍ አርከ ፍነቻ ጅሩ ገርጋራ ዋንጅርቶፍ አርከ ፍነቻ ጅሩ ገርጋራ ዋንጅርቶፍ መቃ ኢየሱስን አርኪ ፈይሱ ኬቲ ገዳዲፈ አርኪ ፈይሱ ኬቲ አርኪ በቆና ከኑ ኬቲ አርኪ ነጋ ከኑ ኬቲ አርኪ በቆና ላቹ ኬቲ ገዳዲፈ ዋንጎቱ ፉልፋት ዱከና በቀት ሚልካይነ ደቡና በቀት ቦጁ ደቡና በቀት ኢዶ ደዳት ፊ ደበው ደቡን ጊዜኝ ሳኒ ገዳለክሱ ሃሌሉያ ዋን ከነጎቱ ፉልፋት አያነ ከኑ ባዲስ utu barbaadanu kan dhaban, utu hojjetanu kan dhaban. Haleluuyaa. Saa'ol guyyaa 3 biyyoota 5 mandara baadiyyaa laga gaara utuu hin jedhin barbaadee dhabe. Haleluuyaa. Qubaa barbaadaa kan jiran, iddoo atiin keenya barbaadaa kan jiran, iddoo Waaqayyoon keenya barbaaduun bu'aansaa dadhabbii qofa, bu'aansaa dafqa duwwaa, bu'aansaa dhama'uu duwwaa, bu'aansaa gatii kanfaluu duwwaadha. Magaadaa jaalala bagaadaa iddoo Waaqayyoon keenya hin barbaadin
isa waaqayyo ol siin kennu, isa waaqayyo sitti agarsiif, isa waaqayyo akka argitu hin barbaanne hin barbaadin yeroo kanaa jalqabaate maqaa Yesuusin isiniifan kadhadha. Lubbuu akkatti rakkattuun arga waan ta'eef namoota dadhaban, namoota gatii kanfalan, namoota aarsaa kanfalan utuu dadhabanuu garuu waan barbaadan bira kan hin geenye, waan hawwan bira kan hin geenye, kanuma namootaa duwwaa kan galateeffatan, ofii isaaniiti ofii kooti yooman galateeffadhaa namoota jedhan namoota akkasiin argaa saba kana gidduutiin furri waaqayyoo natti mul'isaa waan jiruufan kadhachaa jira. Haleluuyaa. Maqaa Yesuusin waan laman isinii kadhadha. Inni tokkoffaan kallattii malee akka hin barbaanne, gara waaqayyo sin ajajne, gara waaqayyo ol siin keenyatti miilli kee akka hin garagalle, amma gaggeessuun hafuura waaqayyoo, gaggeessuun sagalee waaqayyoo, gaggeessuun dubbii waaqayyoo, gaggeessuun ajandaa waaqayyoo, gaggeessuun eebba waaqayyoo, gaggeessuun humna waaqayyoo sin wajjiniin haa ta'u. Dukkanni naannoo keessan gadhiisee haa baqa. Maqaa Yesuusin gaggeeffamaa. Wanti barbaadan Kiristoosin wajjin isinii haa argamu. Qophaa taanaan qufaatiidha. Qophaa taanaan dadhabbiidha. Qophaa taanaan dhamaateedha. Wanti barbaadan yaada waaqayyoo wajjin haa argamu. Wanta barbaadan fedhii waaqayyoo wajjin, wanta dheebottan dheebuu waaqayyoo wajjin, wanta beeloftan beela waaqayyoo wajjin, wanta daartan daara waaqayyoo wajjin, dheebuu waaqayyoo wajjin, amma haguuggiin irraa sii kaasa. Tasa akka hin dadhabne, tasa humni kee akka hin dhumne, tasa gatii akka hin kanfalle. Yesuusim raba gadia. Yesuusim. Haleluuyaa.